ከሰንበት ረድኤት በቅዱሳን ጸሎት በለን ፈጣሪያችን የታመሙትን ሁሉ ይፈውስልን፣ የሞቱትን ሁሉ ነፍሳቸውን ይማርልን ፈጣሪያችን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ይላክልን ፈጣሪያችን፣ ለሰጡትም ይህን ያበረከቱ እግዚአብሔር በሕይወተ ሥጋ በሕይወተ ነፍስ ይጠብቅልን ፈጣሪያችን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo har'a wanta addaa wanta nama gammachiisu siniif qabadhee dhufe hundumti keessan aga xumuraa viidiyoo kana ilaallaa sinin jenna. Waldaan Abbaa Keenyaa Qulqulluu Baalawaldii Dhadhaarraa jechuudha. Guyyaa har'aa kana harka qalleeyyii yookaan nadiyaanotaa 80 olii gargaarii jira jechuudha. Dhugumatti nyaata foonii kan ta'u dhugumatti asbeezaa mana keessaa dabalatee jechuudha. Waldaan Abbaa Keenyaa Qulqulluu Baalawaldii gargaarsa taasisee jira guyyaa har'aa kana. Egaa sagantaa bal'inaan immoo akkuma itti fufnutti ta'a. Hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana aga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Taawwan babbareedaa nama boonsu dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama gammachiisutu jira gatii ta'eef hundumti keessaniyyuu. Egaa haala kanaan nyaanni isaaniif ta'u harka qalleef jechuudha makiinatti fe'amee dhufee jira. Bishaanis dabalatee bajaajiidhaan haala kanaan dhufee jira jechuudha. Egaa abbaan keenya luba Baammiree Asheetuunis dhufanii achirratti argamanii eebbisanii jiru. Biddeen haala kanaan qophaa'ee akkasumas immoo waxiin haynata 2 jechuudha. Diimaa fi akkasumas immoo halliccaadha jechuudha. Haala kanaan qophaa'ee waldaan Abbaa Keenya Qulqulluu Baalawaldii namoota baay'ee biddeen baay'eedha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ammas lammaffaadha kuni ammas waxiidha. Inna akkuma argaa jirtan jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ደስ nama መዓልቱን የባረከ አምላካችን መዓልቱን ይባርክልን ይቀድስልን ፈጣሪያችን። ከሰንበት ረድኤት በቅዱሳን ጸሎት በለን ፈጣሪያችን የታመሙትን ሁሉ ይፈውስልን፣ የሞቱትን ሁሉ ነፍሳቸውን ይማርልን ፈጣሪያችን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ይላክልን ፈጣሪያችን፣ ለሰጡትም ይህን ያበረከቱት እግዚአብሔር በሕይወተ ሥጋ በሕይወተ ነፍስ ይጠብቅልን ፈጣሪያችን። አባታችን ሆይ ብለን ስሙን ጠርተን እናመስግነው። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ላለፈው ይቅር እንዲለን ለሚመጣው ይጠብቀን። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቴ ኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከጽናኩ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት አይናፈረው ልቦ የነፈረው ሰይጣን የሸመቀው መንፈስ ቅዱስ ያወቀውን ማይሰራ ኃጢአትን እግዚአብሔር ይፍታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ
በእግዚአብሔር ፍጹም የሰላምታ ቃል እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ መርሃ ግብራችን ምሳም እየቀረበ ነው። ይሰማል አይደል? ምሳም እየቀረበ ነው እንደ መርሃ ግብራችን። ነገር ግን ዘማሪያንም ስላሉ ዝማሬ ዘምሩልናል። ወደ ዝማሬ ምርጫ እናልፋለን። Egaa akkuma argitanii jalqaba irratti abbaan keenya lubaa Mammariyaa Sheetuun kadhannaan nuuf bananii akkasumas immoo obboleewwan keenya biyya keessaa haala kanaan faaruudhaan obboleewwan keenya faarfatanii akkasumas immoo obboleewwan keenya baay'ee tokko gammachuu guddaadhaan dhugaa dubbachuuf uffata nyaataa akkasumas immoo asbeesa garagaraa hunda jechuudha dabalatee obboleewwan keenyaaf deeggarsi yookaan immoo gumaachi taasifamee jira. Dhugaa Waaqayyoo bakka sanatti osoo argamtanii baay'ee tokko nama mararu jechuudha. Har'a nyaatanii guyyaa boruu kan dhabanidha jechuudha isaanii. Namoota sammuun isaanii akkasumas immoo qaamni isaanii miidhamee jechuudha. Namoonni baay'een asitti argamu. Kanaaf isaaniif immoo waldaan abbaa keenya Iyyamatu yoo osoo kanaan jechuudha uffata isaa hojjechiisee haala kanaan jechuudha bifa bareedaadhaan baay'ee laatee jira jechuudha. Akkasumas immoo uffata qofa osoo hin taane nyaata fooniif ta'u hundumaayyuu isaan nyaachisee jira. Akkasumas immoo meeshaa garagaraa mana keessa kan meeshaa baay'eetu barbaachisa gatiteef meeshaa mana keessa barbaachisu kanneen akka zayitii, kanneen akka saamunaa, paastaa akkasumas immoo shiroo, barbaree wantoota baay'eedha jechuudha dhugaa dubbachuu fi waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii guyyaa har'aa kana deeggarsa kan taasise. Egaa akkuma argaa jirtan irratti jechuudha shurraabonni baay'eedha jechuudha kan laatamanii fi obboleewwan keenya fi maaliif daa'imman baay'eetu jira uffata kan hin qabne baay'eetu jira gatitee fi haala kanaan obboleewwan keenya haala bareedaadhaan laachafee jiru jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa kun immoo kan ta'e ijoollee biyya alaarra jiran waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiiti jechuudha. Kana kan godhe dhugumatti obboleewwan keenya bakka baastaan Waaqayyo gooftaan dhugumatti itti isiniif haa guutuu sinii galaa qopheeffattanii dhuguma dubbachuu fi Waaqayyo yeroo dhufaati isa lammaffaatti wanta nu gaafatu galaa sana qopheeffatan sinii dhugumatti maaliif beelee na nyaachistanii jirtu. Dhoobadhee na obaastanii jirtu akkasumas immoo rakkadhee rakkina na baastanii jirtu kan jedhame sana isa sana bu'uura godhachuudhaan obboleewwan keenya waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldii haala kanaan jechuudha haala baay'ee namatti toluun uffata akkasumas immoo meeshaalee nyaata garagaraa በረከቱን ይስጣችሁ፣ ይምላላችሁ፣ አይግደልባችሁ፣ ተኝቶ መነሳትን ወጥቶ መግባትን ያድላችሁ። አዎ Egaa haala kanaan irra deemanii egaa eebbisaniin boodatti obboleewwan keenyaaf sagantaan affeerraa laaqanaa taasifameefii jira jechuudha. Egaa haala kanaan nyaataa obboleewwan keenya guyyaa har'aa haala kanaan waldaan abbaan keenya qulqulluu baala waldii nyaachisee jira jechuudha. Dhugaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan kanaan gargaaru laataniitu jira akkuma argaa jirtan maallaqa walitti qabuudhaan Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ijoolleen kun egaa darbu har'a nyaatanii maal akka namaatti humaayyuu hin qaban waan qulqulluu nama baay'ee tokko nama baay'ee tokko nama barsiisu warroonni gargaara isaanii hundumtu
Egaa haala kanaan meeshaanis kennamaa jira dhugaatii baay'ee namatti tola zayiitiidha bareeda kana kaartoonicha soraat hundan baase. እሺ በቃ ያቦ ሁሉም ጥሩ ሳምፕል ምን ያደርጋል? እንደ ባስ ነው ማለት ለምለም ሳምፕል ይማር ቴጂስ እሺ ለምለም ያኩ ሳሙና ሳሙና ለላ በከመረ ከተየ በቃ ወይኔ ይተለ kun barbare zaidida barbare da kun samuna da egaa haala kanaan kennamaa jira jechuudha. Paastaan jira, zayitiin jira, barbareen jira, barbaree baay'eedha jechuudha. Saamunaan jira, paastaan jira, paastaan jira, shiroon jira. Hojii boonsaa, hojii waaqayyoon itti gammadudha kuni. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Kana kaameerumaaf jecha kan fudhannedha malee baay'eedha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kun hundiyyuu kan shagamee jiru deeggarsa waldaa keenyaa abbaa keenya qulqulluu baala waldii taasisedha. Waaqayyo isaan haa eebbisu, waaqayyoon isaan haa eebbisu. Dhugumatti bakka baasanirraa waaqayyo dachaa godheef yaa dabaluu fi yaa kennuuf jenna obboleewwan keenya dhugaa. Maaliif wanta gaarii hojjechuun gaarummaa keenya fi mataa egaa haala kanaan barbareen kenna. Egaa kuni mana isaan bulanidha. Bulmaata isaaniiti kuni akka ilaaltaa jirtan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko namatti tola. Iddoo bulmaata isaaniiti kuni. Thank you.